Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagaan koo kabajaaf jaalala hunda keessan bakka jirtanutti isin dhaga'u. Egaa gara appii keenyatti seennaa. Asirratti waan tokko wanti isinitti himuu barbaadu. Gariin keessan nu galaan jiru jedhatanii. Fakkeenyaaf silumayyuu appiin kun calluma ittaneetu akka Facebookii akka WhatsAppii ilaaltaneetu inni naan isiniin galu. Irra deddeebitanii ilaaltanee taraa sadii afur hojjetamutti tokko laaltanii tokko yoo isinii galee sana booda isinii galuu danda'a hundi isaatu. Garuu immoo hunda keessanii jedhaan jiru. Warra nu galaan jiru warra jedhaara nuuf hin jedhaa. Akkasii mee gara keessa seennaa. Sirriitti fuulduratti butuu duubatti butuudhaan alatti calluma ittaneetu viidiyoocha irra deebitanii caqastanii ilaaltan. San booda isinii gala malee calluma deetuma akka manatti nu galuu warri dhaattan hojjufani. Okay, keessani seennaa. Akka keessa seennu bifa kanaan nu baasaa. Keessoon isaa fakkeenyaaf hundi isaa aappichi kana wal fakkaachuu dhiisuu mala. Akka kanatti fakkeenyaaf irraan gadee kanatti kana isinii baasuu dhiisuu mala. Kun waan eegasii hojjetamaa darbeetu asitti ba'a. Keessan immoo fakkeenyaaf gaafa baasu gara kamiinoo ta'u bakka walakkaa kana filattan ilaali. Akka viidiyoon keessan itti waraabametti viizilkiin keessan yeroo olga ciisee waraabame 9:16 filattan yookaan immoo 9:16 filattan. Inni walaa 16:9 yoo silgiin dalga ciisee waraabame yoo sirriitti immoo ol kaafamee hirkifamee waraabame kana filattanii jechuudha. Achi booda kana filattanii keessa seentanii kallattumaan bakka viidiyoo keessan sila viidiyoo immoo isitti waraabamaa nama jedhee nagaafatee jira. Viidiyoon silkuma kee keessatti akkuma duraan yeroo kaan waraabbatta. Akkuma yeroo kaan fakkeenyaaf footoo kaafattu viidiyoo waraabbattu silkii kee yoo namni si bira hin jirres silkii kee lafa keettee ofitti garagalchiteetu akka TikTok waraabbattaa jechuudha. Garuu immoo waraabbachuu isaa keessatti wanti sii galuu qabu viidiyoo isa kana akkamitti akka waraabamu ilaaltu malee calluu jettee viidiyoo biraa waraabdee fiddeenaan walitti siin galu. Okay. Achi booda viidiyoon keenya isa kana jennee itti rukutannaa. Achi booda gara kanatti akka dhabunne erga sanaasi mee yeroo tokko sagaleen isaa waan nu yeequuf sagalee isaa irraa balleessinee viidiyoocha ilaalla. Akka itti waraabbatamu viidiyoocha jechuudha. Yoon immoo sagalee kana irratti dhiisee isin agarsiisee sagalee isa kan koosin hin baasu. Hamma gaa jalqabumayyuu wanti isin hubachuu qabdan bakka duwwaa kana laal. Hamma fuulli namaarra hin jiru laawaa tokko. Bakka fuulli namaarra hin jirre kanatti duwwaa isaa yeroo tokko irraa siqxanee akka lafa duwwaa waraabu ni gootan. Maaliif sababa isin fayyadu qaba waan isin fayyadu qaba waan ta'eef booddee mee viidiyoocha caqasame. Ilaa namni irra hin jiru duwwaa dhaladdee'uun. Amma immoo inni dhufaa duuba achi as dhufa. Bishaan harkatti waraabbattanii qodaa barbaadanii utuu qodaan keessan fakkeenyaaf hamaan koo adiidhaa utuu gurraacha utuu bifa biraa ta'e gaarii ta'a. Okay. Ol irratti taaleetuma irratti darbataa jechuudha. Cuftanii jechuudha viidiyoocha waraabbattanii. San booda achi booda dhiifamaa wanti kanatu na jalaa ba'e bakka amma siree jedhe. Hamma maal goo ture? Bakka duwwaa kana laa kunooti. Bakka duwwaa kana eessa rukuttanii bakka kana ni rukuttan. Isa olii kana ni rukuttan. Gariin keessanii sardamtee nu agarsiisanii ilaalchan suutumaan nu agarsiisii nama jedhaa jira. Garuu immoo viidiyoo baay'ee dheeressa yoon suutumaan tasuma laaffisee onnee. Isiniifis immoo intaatii eessa isiniifis hin galu. Bakka kanatti bakka kana rukunnee bakka maqasii kanaas rukunnaa. Achi booda gara kanatti kunna viidiyoocha. Eessa kunne viidiyoo gara tirfii silaatti kun.
bakka kanarratti eessa rukunnaa isii bicaa xirsii bicaa kana akkanatti rukunnee irraa balleessina. Yennaan irraa balleessinu bakka kan hamma fakkeenyaaf awwaala ala bicaan irra jiru bakka kanatti waan addaa nuuf fide amma fakkeenyaaf kana nuuf fide bakka kanatti asittis kana nuuf fide irraan gadee kanatti kana nuuf fide. Bicaan immoo gaafa irraa baddu akkana rukunnee nama bicattiin gaafa irraa baddu inni irraa olee kana inni badee waan biraa dhufe asittis irraa olee kanatti immoo kanan nu dhufe silan jiru kun as rukunnee bakka kana ni rukunna laa kunoo olii kana maal godhaarra immoo footoo kaafnee footocha silkii keenya keessa galfataarraa jechuudha. Okay. Bakkuma kanatti okkee walakkaa qabannee keessaa baana. Erga keessaa baanee hamma immoo aappii kana ilaal ni buufattu. Pilaastoorii keessaa aappii kana ni buufattu. Erga buufattanii booda itti rukuttanii keessa seentan. Keessa seentanii bifa kanaan isinii fidaa. Gaafa inni kana isinii fidee bakka kana ni rukuttanii gaalarii keessan kunoo bakka footoon keessan keessa jiru rukuttanii achi booda footochi kunooti fakkeenyaaf niwus jedhaadha kunoo asitti footoo haaraadha jedhaadha. Footoo haaraan immoo isa amma ka'ee tokko isa bakka duwwaan ka'eela. Inni kun immoo isa amma olutaalee hawaatti cite. Isa olutaalee hawaatti cite kana itti rukuttan. Miicee baasira laatti. Waa ciqicikii wayii malee miicee baaseera footoo keessan qofa galcheera. Eessa rukuttan? Daawulood bakka jedhu kana rukuttan. Daawuloodii godheeraa. Asii sokkoma qabdaneetuma gadhiiftanii keessaa baatan. Hamma deebitanii aappicha keessa seentan. Gaafa isin aappicha keessa seentanuu bakkuma awwaalaa jira iddoo kanatti kunoo. Iddoo kanatti hamma iddoo kana ni rukuttan. As rukuttanii miidiyaa footochaa isaa amma kutattan ammaa fiddanii footoo isaa amma kutattan ammaa fiddanii erga kana wal qixxeessitanii hin guddiftanii footocha lama wal qixxeessitanii laa mul'ataanti akka footocha adda adda ta'e miicamee dhufe laanneewwan hamma immoo walitti qixxeessan. Erga kana bakka kana rukuttanii isa olii rukuttanii isa gadiirraa isa oliitti ol dabartanii maqasii kana ni rukuttanii bakka lamatti kutiidhaaraa asitti kuttanii achi booda bakka kana rukuttanii bakka kana rukuttan gubateeraa jechuudha. Hamma immoo iddoo kana dhuftan laa sararriiwwan akka inni wal bira darbee jiru laaltanii caafii gara kanaatti akkana buttanii bakka kana dhuftan. Footoo san sila isiniin jedhe magaalaa footoo isa kutachuu barbaada isaan jedhe san isa isin barbaada. Footochi kutamee as jira. Amma raachitti gootanii dhuftani. Meegaa ilaalaa. Olutaalee naga dibuu dhabame. Bakka kanatti immoo isa gamanarraa gara gamaatti dabartanii sababni isaa waan jiidha bishaanii iddoo kana jiru kana lafarra jiru kana akka inni isin fayyadu bakka jiidha qabu waan isin barbaachisuuf inni kun fakkeenyaa gogaadha laama. Isa jiidha kanarratti agarsiiftanii isa jiidha kanarratti dabarsanii bakka kana rukuttan. Bakka gadii isa gadii akira gadii rukuttan.
bakka kana dhufu. Gaafa na dhufu dheeressitanii wal qixxeessitanii achi booda akkana guuttanii ilaali. Achi booda kana maal gootanii irra keessa ba'innee maal gootanii bakka kana isii kana irratti rukuttanii qubaan gadi eddee kana dhuftanii laa kunoo. Ifama bareechee tasa guddatee xirsiisii bukkee bukkeetti baasuu didi. Amma immoo akkana godheen ela xirsiittiisii bukkee kana laasii kana isii yoo keessaa achi badde isheedhaan taqabbalu. Amma immoo akkana ol butee itti gootu hamma fideera laa. Achi booda bakkuma kana rukuttanii eddee kana rukuttanii ifama amma isa kana irratti rukuttanii bakka kana dhuftan. Kana gootanii huccuu fuulduratti uttanii kaatanii keessa gadi balleessitan. Argitanii ilaa keessa galiiraa jechuudha, lafa keessa seeniiraa jechuudha. Amma immoo erga kanaas okay, mee ilaalame haala kanaan lafatti galiiraa jechuudha. Achi booda immoo bakka kanatti dhiiftanii bakka kana dhuftanii kana immoo eessa argannaa jechuun keessan hin oolu. Green screenii kana green screenii bakka isin argattan immoo isiniifan himaa. Green screenii achi booda bakka kanatti rukuttanii green screenii immoo kanatti rukuttanii bakka kana rukuttanii yoo inni magariisa irra jiraate inni hun asumatti dhiiftanii yoo keetteettanii yoo magariisa irra jiraanne immoo bifa biraa irraa fiddan.
badeera la achi booda raayititti gootanii deebitanii ni dhuftan bakka kana achi rukuttanii bakka kanatti akkana buttanii mul'ata haaraan argataniiti. Okay. Atti galee bishaan achi ol ka'ee jechuudha. Fakkichi isin galaala. Akkasitti kana gootanii jechuudha. Kana immoo eessa argannaa jechuun keessaniin oolu. Green screen jettanii YouTube irratti fakkeenyaaf YouTube irratti green screen jettanii barreessitanii isinii baasaa achirraa buufattanii jechuudha. Green screen irraa yoo barreessuu waliin tanes afaanumaan wanti qabatanii barreeffama isaa wanti jiran isinii ka'a. Kunooti laa barreeffamni isaa. Maqaa abbaa yuutuubichaa wanti jiran isinii ka'a. Achi booda erga akkas gootanii booda sana booda bakka kana ni rukuttanii raasitti gootanii san booda bakka kana isinii fidaa as rukuttanii bakka kana export bakka jedhu kanatti rukunnaan kallattiidhaan daawunlood isinii godheera jechuudha. Kunoo silkii keessan keessatti ni galcheera. Achi booda gara yuutuubii gara feesbuukii gara tiwiitaraa gara barbaadan geeffachuu mirga guutuu qabdu jechuudha. Galatooma ulfaadhaa nagaan jiraadhaa.